filmiin Qudus Orhaan dhaabbachuudhaaf murteessee jira. Sababaan inni dhaabbachuudhaaf murteessee maali kan jedhu ammaan inni guddaan raatingii isaatu gabbee biyyoota hedduu keessa gurgurama. Biyyoota akka Paakistaanii keessatti gurgurama. Biyyoota akka Hindii keessa gurgurama. Harka dhibba keessa harka 60 gabbuu jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam nagaa keessan jirtanii baga jiraattan jecha hordoftoonni filmii Qudus Orhaan akkam nagaa jirtu. Wanni narraan tana viidiyoodhaan dhufeef dheenya akkuma beekamu isin maxxansaa turre filmiin Qudus Orhaan dhaabbachuudhaaf murteessee jira isin jennee jira. Kutaa deem Jaafarti dhaabbachuu murteessee jira. Sababaan inni dhaabbachuudhaaf murteessee maali kan jedhu ammaan tana. Sababaan inni dhaabbachuu murteessee namoonni hedduun maaliif dhaabbataa kana jeeggaa hedduu komentii irratti nu gaafata. Garuu komentii namatti hedduu kanaaf deebisuun ni ulfaata. Akkasuma namoonni hedduu hin hubatu. Maxxansa kana gaafa garee isa san dura sun deemee hin dubbisu. Isuma kana qofa irratti deebi'ee si gaafata. Kanaaf viidiyoo si maxxansa viidiyoo kana immoo haga dhumaa dhageeffadhaan si hin jira. Sababaa filmiin kun dhaabbachuudhaaf murteesseef inni guddaan raatingii isaatu gabbee daawwattoota jechuudha. Daawwattoonni isaanii kan yuutuubii qofa irratti nuti arginu kanaa miti. Karaawota hedduudhaan biyyoota hedduu keessa gurgurama. Biyyoota akka Paakistaanii keessatti gurgurama. Biyyoota akka Hindii keessa gurgurama. Ammas akka keenyatti yuutuubiirra maxxansanii baatiitti torbaanitti viiyuu hangana nu harkatee kanarraa maallaqa kannaa jennee achirraa maallaqa eeggatanii jechuudha. Har'a gaafa maxxansan boruma ganama gatiin itti gurguramaa inni filmiin kun gurguramu beeksifamaa jechuudha. Gatii isaanii raatingiin isaanii boru ganama baati. Yoo irraa edanuu filmiin galakkifame boru ganama raatingiin isaa baatee jirti. Kana raatingiin isaa kutaadhaan gabbaa jirtu jechuudha. Yaani sila ol deema jennaan inni kutaadhaan gad deemaa jiran. Fakkeenyaaf fudhannee ammaan tana bara hora Usmaan hedduu tokko ol ka'a raatingiin isaa. Amma immoo harka dhibba keessa harka 60 gabbuu jechuudha. Amma bara horaa kana keessatti sanuu erga irra guddaan raatingiin isaa gabbuun erga Orhaan sultaana ta'e booda. Achi dura kutaa jaha dura akka ajaa'iba taphate. Orhaanii fi Olofirallee gahee ajaa'iba taphatan. Kan ammaan tana immoo dhiyeenya kana akka ajaa'iba gabbuu jechuudha. Isaanillee keessatti egaa Olofiraan aspoortiin dhufte filmiinuu Qudus Orhaan irraa hanga Qudus aspoortiin jijjiiramtu akka dhiyaate jechuudha. Filmii karmeessii ta'e. Kanaaf hordoftoonni isaa hedduu tokko naqsee waan deeme irra ta'e deemaa jechuudha haala kanaan. Sababa kanaaf gabbee fakkeenyaaf filmiin kun maallaqa guddaa baafamee hojjetama. Kutaa tokko irratti yoo hagam xiqqaate haga doolaara 500,000 deemaa jechuudha. Kutaa tokko of hojjechuudhaaf. 300,000 hanga 500,000 doolaara 300,000 hanga 500,000 kana jechuun guyyaa waraanni hamaan jiru. Fardoonni hamaan waraanni adawwiinis diinaatis waraanni hedduun dhufe haslaa Orhaanillee waraanni hedduun dhufe lolli hamaan jiru jechuudha. Guyyaa kana gatii inni itti hojjetamu hedduu tokko ol ka'a deemaa jechuudha. Gatii daawwattoonni hojjettoota banamu kana wajjin hedduu tokko ol ka'a. Guyyaa kana immoo fi wanni 100,000 hanga 100,000 doolaara 100,000 100,000 hedduu qabameef kanaaf jechuudha. Yaani 100,000 yoo ta'e murteessine guyyaan hundi akka filmi Muhammad Ulfaati sanitti waraanni isaa guutuu qaba jechuudha. Akkasii yoo guutuu ta'e gatii Muhammad Ulfaatiif kan fudhanne gatiin itti hojjetamu murtooytee jirti irraa irratti itti guutamu. Yaani waraanni isaa yeroo hundaa guutuudhaa ta'u jira jechuudha waan ta'eef. Kana ammaan tana kana wal qabatee Orhaan kutaa tokko qofa irratti taatuun jabaan taatuun mata dureen isaa jechuudha. Amma Orhaan ta'e hojjetu kun kutaa tokko irratti haga doolaara 10,000 haga 15,000 fudhatu. Kutaa tokko qofa irratti 10,000 haga 15,000 kutaa tokko irratti. Ammas warroonni giddu galli irra guddaan tajaajilaan isaa warroonni beekamoon Filaapiyoos Booraan Jaarkutee warroonni gurguddaan akkana kunis hagamna 5,000 haga 10,000 ol dhiyaataa jechuudha gatiin isaan fudhatan. Waraanni xiqqaan ammoo ani keessattuu xiqqishaan hin beekamne maqaan isaanii kana bakka lola keessa fiigu. Doolaara 100 takka haga 500 deema warra akkasii jechuudha guyyaa tokkotti wanni isaan saabbatan. Guyyaatti saabbatu warra akkasii kun jechuudha. Kanaan dabree wanni sababaan maalleen isaanii kana qaaleef torbee takkatti san hojii isaanii filmoo kan malee hojii hin qaban. Tokkoffaadhaatti gatiin guddoonni baasu meekaappiidha. Meekaappiin maallaqa guddaa harkaatti meekaappiin mataansi. Meekaappiin isaan dibatan tun. Meekaappii bira darbii uffata isaanii sirreessuu fi mataa isaanii sirreessuu fuula isaanii meekaappii dibu kunuu yeroo guddaa fixaa maallaqa guddaa fixaa jechuudha. Meekaappiin maal isaan dibatan mataan isidha. Itti aansuudhaan iddoo isaan itti hojjetan iddoo manneen ijaarama kun hundisi manneen ijaaramanii manneen gurguddaan akka magaalaatti Yenishaarraa Enaadool minaamin Bursaa yeni ijaaru kun isaaniitu ijaare maallaqa isaanii malee manneen dhaabbatoon dhaqanii filmii kan hojjetan jiranii jechuudha. Kunillee gatii guddaa fita. Fardeen isaanii kunis gatii guddaa maallaqa guddaa fita. Hojii fi wacimmaan hojjettoota kunuu maallaqa guddaa fita. Hojjettoota kana malees kaameraamanii warreen viidiyoo fi kaameraan kun tokko lama miti beekadha. Kaamera waraabichitinu.
warri hun osoo hafuura hin furanne torbii kan guutuu yeroo isaan istaraa hafuura fudhatee yeroo isaan dalaganii ture guddoodha jechuudha. Kan hojjetanii as garagalanii torbeen gaafa waqti isaan kutaa kana fitanii kaan itti dabran. Kanumarratti yeroo isaanii gubanii jechuudha uffata kanarratti deemanii yeroo isaanii guddaa asirratti baran. Kanaaf gatiin isaanii guddaa taati. Yaani hojii biraa dhiisaniitti hojiin isaanii tanuma qofaa jechuudha. Irra guddaa wanni gatii isaanii guddaa godhee kana jechuudha. As darbii gaafa akkasitti hojjettoota maatii guddaa waan kafalame hani isitti hojjetamu yoo gam fagaatu kutaa kanatti $500,000 fite maallaqa biteenyetti miliyoona 40 hanga miliyoona 60 dhagaa kutaa tokko biteenirratti tilmaame yoo kutaa meeqadatti. Kana raatingiin isaa gabbuu jechuun kasaara guddaa isaanii fidde jechuudha. Raatingiin kutaa tokko oftiin gabbuunu kasaara guddaa dhaabbata kanarra fiduu dandeessi jechuudha. Kanaaf ilmi dhaabbachuudha murteessi. Ammoo kana wanni sababa ta'e irra guddaa Mama Bazda Matomisaatiif sababa ta'e jechuudha kanaaf. Taphattoota inni filmii kana keessa hambisee irra guddaa isaanii jechuudha. Yaani irra guddaa wanni waan kana gabbuuse taa'uta inni as keessatti hojjete jechuudha. Irra guddaa nama fakkeenya Orhaan Katee hojjete maarti kun gahee Orhaan taphachuu hin danda'u. Yaani inni silaa gahee ajaa'iba taphachuu hin danda'a. Walaakin gahee Orhaan taphachuu hin danda'u sirriitti. Akka uummataaf ta'utti akka mataa filmii kanaatti namoota hedduu qalbii hawwatu taphachuu hin danda'u. Akka Osmaaniif akka Artooroo jechuudha taphachuu hin danda'u. Akka filmoota biraas illee gaafa arginu Barbaros keessatti argitan Albaarsinaa argitan Saljuuqaa kanii fi gahee Sanjar taphatee fi kan Malikshaa taphate hundi isaa namni hedduun argee jira jeeti yaada. Akka warra akkanaatti qalbii naman hawwatu jechuudha. Yeroo guddaa hojjetuma yaani seenaa Orhaan nuti dhageenyee fi inni hojjetu akkuma mugeetu mataatuun waa walitti dhufaatii miti jechuudha. Hatta istaayilii dhaabbata isaatiifuu akka seenaan Orhaan jirutti wal adda fagoo dheeraa jechuudha. Yaani seenaa Orhaan akka jirutti Orhaan jechuun nama dhaabbata guddaa qabu. Nama iji isaatillee diimtuu jedha kitaaba irratti seenaa isaa nama diimaa iji isaallee diimtuu qabaa jedhan. Kana ammoo mucaan lixaan lashma jaawaan duutuu akka ta'e jechuudha. Yaani kana irra guddaa namni sila wanni filmii namatti hawwatu taatoo mataa jechuudha. Kasilaa mataa ta'e hojjetu kana jechuudha. Gaafa kun ammoo kana laaffatee filmiin isaa nama hawwata. Akkamumattuu filmii jedhamuu hin danda'u. Ammallee taatoo beekamu warra seenarra beekamu kan isaan bisaniiti warra seenarra ati naagireen firaafideensan. Amma filmii didee milafaffaa kanarratti Konoorii fi Akshaagoocha Ahmad Biyyeen tokko isaan fidan. Kana maa'uun beeksisni yeroo inni fi Orhaan Konoorii fi Mahmud fi Akshaagoocha illeen si hojjaa deemanii jeena wanti karaa Abdumaan Albifaadhaan. Akkana jaan jedhee jira dhaabbate. Konoorii fakkeenyaaf san Konoor fakkeessee jechuudha. Kun amma hanjabaadha malee Konoor ajajaa waraana Osmaan isa guddaa duraan beenu san. Gaafa waa yartu zongoranii fidan kun hanjamaa filmii kanaan taphachuu seenaa kanaan taphachuu irra taati jechuudha bakka mataa hayyatti wallahi. Kana namni filmii kana gabbuu isaatiif sababa ta'e Mama Bazda Matomisaati. Kanaaf amma basumatti isin dhaaba viidiyoo kana isin dhageeffatanii waan fitannatti hin fakkaattu. Irra deebiin viidiyoo isin waraaba. Viidiyoo kun anaaf jalqabaates dura takka viidiyoo illee waraabne yoo doggorellee dhiifama isin jecha. Viidiyoo kana amma garumaa dhageeffachuu qabdanii. Share like godha kana mutum da birgeessu. Assalamu alaikum.